Ma eko nagalee bar mata dure. Nagalatan singa fadden bu'a yoo sin carraan roowwatu ta'e immoo asumaan nagaan naa ulaa deebi'uun barbaada. Imbu tarakkoon qabu maarree mata duree nuti har'arraa hubataa jirru Yesuusin fudhadhaadha. Isi Yesuusin fudhadhaa jettu nuti Yesuusin fudhadhaa jenna. Yesuus isa sirrii eenyu akka fudhate irraati dubbachuuf jennee ati Yesuusin fudhattee taanaan fudhadheeraa jette waaqa jettee fudhatte moo ergamaa jettee fudhatteedha. Yookaan ergamaan jedhee fudhachuu dandeessa yookaan waaqa. Ayyee waaqa jettee fudhatte. Waaqayyoon waaqa qabaa. Waaqayyoon waaqa qabaa. Waaqayyoon waaqa akkatti waaqa qaba. Waaqayyoon waaqa hin qabu jechuudha. Waaqayyoon waaqa hin qabu. Wangeelli bira jiraa? Wangeelli si bira jiraa? Maal isa akkamitti wangeelli bira jiraa? Galatoome. Wangeelli Yohaanis boqonnaa 20:17 bani. Tifufaan hambeedha. Wangeelli Yohaanis boqonnaa ofuma kee dubbisi. Nu dubbisi. Yookaan Muhammad Amin ati dubbisiif baniiti. Wangeelli Yohaanis boqonnaa 17 lakkoofsa 20. Yohaanis 17. Macha waan duricha wal fakkaatu dibannaadha. Dubbisi. Dibaas bakka namatti duddaa namantu. Dibaas hawaasni hawwatu. Ayati mana. Ayyee gaafan charchii ture akkanatti fayyadamaan ture haayilaatiin godhaa fi akkatti mul'atuuf. Eesh god. Narratti cufame viidiyoo. Banaadha nu biraa banaadha dubbisi. Ayyee. Yesuus immoo ana hin qabin ani ammayyuu gara abbaatti ol hin baane gara obboloota koo dhaqi ani gara abbaa koo irraa isa darbate. Waaqayyoo kootii keessanitti ol nan ba'a jedhii isaanitti anaaf himi jedhee ishee abboome Maariyaam Magdalaatiin Yesuustu. Dhageessee kan wangeelli lama jedhee waaqayyoon waaqa qaba Yesuusadha jette akkamitti mantee Yesuus waaqaan jette waaqayyoon waaqa qaba jennaan ofiisaayyuu waaqa hin qabu jette Yesuus gara waaqayyoo keessanii fi gara waaqayyoo keessanii Yesuus ati maaliif Yesuus waaqa qabu Yesuus waaqa. Baay'ee gaariidha keessan ustaas Yesuus akkamitti waaqa ta'e otoo itti amantaniirtu ta'e isinii gala ture amma garuu mormii geggeessitu waan ta'eef isinii galu hin qabu. Isinii gale. Yesuus Kiristoos jalqabuma maaliif akka hin argame beekuu qabdu waaqummaa gooftaa Yesuus beekuudhaaf. Waaqayyoon ergama. Amma mormitu waan ta'eef isinii hin galu. Ani amma fakkeenyaaf isa kana isinii ibsuudhaaf. Waaqayyoon hin ergama. Otoo sa'aatii 24 walii wajjin haasofna ta'e walii galuu hin dandeenyu. Maaliif yoo jettanii ani waaqummaa gooftaa Yesuusitti namana. Isin garuu waaqummaa gooftaa Yesuusitti namantani. Okay. Waaqayyoon ergama. Sababa ergameef qaba akkatti ergame qaba. Waaqayyoon hin ergamaan si jedhee. Akkatti ergame qabaan sin jedha. Haa ta'u maarree ergamana jedhi naa mirkaneessin ergama miti waaqayyoon. Gooftaa Yesuus Kiristoos kan inni nama ta'ee dhufee fi waaqni qaamaan namatti bahee namatti mul'achuu hin danda'u. Sababni isaa namni yoo qaamaan waaqa arge jiraachuu hin danda'u waan ta'eef nama ta'ee dhufe. Kanaafuu waaqayyoomatti nama ta'ee dhufe. Ofiisaa eeyyee. Okay. Waaqayyoo isuma waaquma tokkicha suma lafa kana uume suma dachii kana uumetti nama ta'ee dhufe jechuudha. Sirriitti. Ayyee. Waaqayyoon naman ta'a jechuudha. Waaqayyoon nama hin ta'a jechuudha jedhee. Hin danda'a. Nama fedhe na gochuu danda'a. Garuu waaqayyoo nama ta'uu hin danda'an si jedhee. Ofiisaa waan barbaade ta'uu hin danda'a waaqayyo. Ofiisaa nama ta'ee mul'achuu danda'a. Bineensa ta'ee mul'achuu danda'a. Waan barbaade ta'ee mul'achuu danda'a waaqayyo. Sana mormoota keessanii yoo inni ani nama ta'uu hin danda'u jedhee maal jenna fakkeenyaaf.
eenyutu waaqayyo moo? Waaqayyoon ani nama ta'uu hin danda'u yoo inni jedhe maal jenna? Calamaa kana waaqayyo isinii waan barbaadan isin gochuu danda'u sana beekaa isin. Lafa kanaaf ituu laayivii kanarra jirru nu fixuu danda'a waaqayyoon. Ani maaliin si jedha beekta? Yoo wangeela keessatti ani nama ta'uu hin danda'u jedhe maal jennaan si jedhe? Waaqayyo moo? Maal jenne yoo ani nama ta'uu hin danda'u? Injala iddoo jedhu jira as keessa. Ni beekaa sas. Ayyee eddee jedhu jira miti wangeela keessa malee nama jedhu jira. Ani nama ta'uu hin danda'a bakka inni jedhee jira wangeela keessa. Ani nama ta'uu hin danda'a bakki waaqayyo itti jedhee jira. Ani nama bakka jedhee jira. Ani nama ta'uu hin danda'a bakki inni waaqayyoon ofuma isaa dubbatee ani nama jedhee waaqayyo. Gooftaa Yesuus nama ta'ee nuuf nama. Inni ree ani nama dha'u jedhe malee waan isin gaafachuu barbaade dhistanii iddoo baay'ee geessitan. Ilaal battanii yeroo baay'ee isin hordofaan ture. Gaaffii tokko isin gaafachuu nan barbaadan ture garuu amma sarricha na jalaa cuftanitti waan ta'eef ani gaaffii tokko qofaa isin gaafadhee bu'uun barbaade. An carraas jalaan cufne haadhoo koo. Nagaarta narratti bilbilamaa jira haasofsiisi mee Muhammad Amiin haasofsiisi. Sagaleen koo ni dhaga'ama. Nizaam. Ni dhaga'a. Sagaleen koo jira. Ni dhaga'ama. Akka dubbise waaqa malee nama miti. Waaqa highlight godhe kabis. Waaqa malee nama miti jira. Maali waaqayyo namatti ta'e gosi waaqayyoon suphisu ta'u ani ifatti dadhabaadha bar uumama dadhabaa kan akkamitti taasista waaqayyo. Ereen waaqayyoon hin salphisne obboleessa koo garmalee nu godhini maati. Namni maali? Ammaan isatis kaanee utuu waaqayyoon salphisuuf waan barbaade jennee waaqayyoo waan salphatuuf hin qabu garte. No, waaqayyoon jecha keeti malee inni salphata jechuu miti barre laale. Ani waaqayyo malee nama miti jedha. Dogoggoriin isaa obboleessa koo garsiisaadha natti fakkaata. Hayyee na dhaggeeffadhu al tokko. Ati kan ati jettee Yesuus waaqa qabaa siin jennaan waaqatu nama ta'ee jette. Waaqayyo immoo asitti naman ta'uu jedha. Ati kan waaqessitu Yesuusiin immoo waaqa Yesuusiin dhareemu. Waan tokkotu isiniin galle zara keenya. Akkatti isinii galu mana rakkisa. Lakkee waan nuuf hin galle hin jiru. Sammuu ilma namaa qabnu waan ta'eef nuuf gala waa gaarii al tokko. Yesuus waa gaarii. Namoonni kan mitiirraan kaafatiin tole mana kanatti naamusaan haasa'ama malee wal jawwacha wal arrabsu waan akkasii bakka hin qabne. Mitiirraan kaafatiin namni kan namni tokko osoo haasa'uu jala dubbate gadi buusaa inshallah. Gala gaarii ulfaadhu deebii gaafii takka qaba wongi. Wakarimu maali? Bakka amma gogozi ofiin bulaan jeekiin kaapilis. Qojo jijee kofii miti ka dhufe. Na eegal waa gaarii. Wayye. Yesuus gara waaqayyoo koo fi gara waaqayyoo keessanitti ol nan baha jedhe caaffata duraa irratti. Miitiin qabina qoyyaa jedhadha. Buusaa kana namicha nan beekan. Gudduu. Waan san qabu ofiin bulaan ni jeeqa buusaa akkas. Ati Yesuus moo waaqa Yesuus waaqessita waa gaarii. Agarana. Waaqni Yesuus waaqessi eenyu? Yesuus eenyu? Mee garaagarummaa isaanii naa ibsitaati. Ayyee galatoomi. Waaqa Yesuus waaqessan sitti himu? Okay. Yesuus waaqessuun isa hojii qosuma kudha lama lakkoofsa 29 dhadhiya Israa'eliin hundumarra caaluu akkami jedhanii gaafannaanii dhadhiya Israa'el. Waaqayyo gooftichi keenya kophaa isaa gooftaadha. Isa jedhee inni uummata saniif deebise sunidha. Okay? Waaqni waaqeffamuu qabu sun jechuudha. Inni hundumaa irra caalu haayilaa isii bira qo'e. Inni hundumaa irra caalu Waaqayyo keenya gooftichi Waaqayyo kophaa isaa gooftaadha. Isa jedhu kana waaqessita laata. Inni hundumaa irra caalu. Hundumaa jechuudha. Ergamtoonni hundinuu keessa jiru uumama addunyaa kana hundumaa. Isa hundumaa inni hundumaa irra caalu dhaga'iyaa Israa'el gooftichi Waaqayyo
keenya kophaa isaa gooftaadha. Isa kanatu waaqeffama. Waaqa Yesuus kana jechuudha. Waadaa moofaa keessatti immoo daafuree isa jedhamu. Ati isa kana moo Yesuusii waaqessita moo Waaqa Yesuus kana waaqessita? Meemmee Yesuus akka waaqa ta'e ragaa sii kennaan harkaa fuudhime. Lakki ragaa naan kenniin kunoo Waaqayyo gooftichi keenya kophaa isaa gooftaadha. Anis faanan jiran jenne Yesuus. Ammati nama akka taate beekamaadha. Waa'ee namummaa keenyaa ibsita gaafa akka namaatti wajjinaan. Al tokko lakki Waaqayyo nama hin ta'u laali akka namummaa miti kunoo nama Waaqayyo nama akka hin taane sitti agarsiisee jira. Ani siin hin jedhe suma mataa keen hin jedhe. Ati nama waan taateef ani nama iddoo waa'ee keenyaa nama ta'uu keenan beeka waan ta'eef. Isa bakka kanatti Yesuus inni hundumaarra caalu dhagayaa Israa'el gooftichi Waaqayyo keenya kophaa isaa gooftaadha isa inni jedhe kana moo Yesuus isa akkana jechaa jiru kana waaqessitaati. Abbaanis Yesuusis tokko nuuf. Lakki kun tokkicha jedha kophaa isaa jedha wal lama aniif inni jedha bakka kanatti kophaa isaa jedha wal wajjin hin jenne okay. Tokkotti hin beekaan siin jedhee Yesuus Kiristoos. Lakki kun kophaa isaa jedha kaana waliin hin jenne bar Ustaaz Ahmad deebitanii. Ayyee argite miti. Ayyee siifan dabala gara biraa. Ammati ragaan harkaan fuutu gabaabatti. Ragaa maalan sirraa fuudha macaafa wangeela didde bar kunoo kanaafuu wangeelatti amanaa isiniin jechaa jirra bar. Ani wangeelatti nama biroo ragaan harkaan fuute taanaani karaa nagaan sii ba'ani gooftaa ko. Hin bu'in please. Tokko ragaan ilaali jireenyi bara baraas kama akka ilaali asitti ilaali si Waaqayyo isa al tokko qoyka jireenyi bara baraa maal akka ilaali jireenyi bara baraa macaafarraa waan ati jettu miti kaa macaafarraa suuf ilaali si Waaqayyo isa tokkicha isa dhugaa Yesuus Kiristoosiin isaatti ergites beekuun isaanii jireenya bara baraatiidha. Waaqayyo tokkicha isa dhugaa Yesuus beekuun jireenya bara baraatiidha. Karaa jireenya bara argachuudhaaf Yesuus Kiristoos hin beekuu qabda kunoo macaafa siin jira bar. Maarree ergamaa ta'uu isaa ni beekna bar ni fudhanna kanaafuu isin hin fudhattan isiniin jechaa jirra bar. Maal jedhare jireenya bara baraa. Jireenya bara baraa argachuuf maal godhuu qabda? Waaqayyo tokkicha isa dhugaa Yesuus Kiristoos isaan ati ergite beekuun isaaniif jireenya bara baraati jedha. Inni kun argee taree magaa. Amma itti ragaa ana irratti baasuuf iddoo waan ragaa sirriitti ba'uuf iddeen. Dhaggeeffadhu laale. Waaqayyo tokkicha isa dhugaati miti. Inni ergame sunoo. Yesuus isaan ergite beekuun jechaa jiraan barteetta bani ammati. Eenyutu ergee Yesuusiin? Ani koo silayyuu abbaan hin ergine siiniin jenne bar. As bakka kanatti Waaqayyo tokkicha Waaqa dhugaa ta'uu isaa amanuu qabda mitiire? Kiristoosiin immoo maal jechaa jirtan mati karaa Kiristoos. Ergamaa kunoo ergamaa isaatti ergite jedha kunoo. Isaatti ergite jedha laasa ergame. Isa inni jalqabaa Waaqayyo inni tokkichi inni dhugaa erge sun. Bataam nama gaddisiista dhugaa. Jireenya bara baraatii jedha. Eetaa yoo dubartiin gabiitti haasofsiisa Paawulos. Galtatti abbaa gaafatti malee hin barsiisinis hin gaafatiinis jedha Paawulos. Islaam kana dhageessamanii. Al tokko gaafatti gabiitti ajaa'ibtu jedha bara. Islaam kunoo maaliif madinaa fidde kanarraa Yesuus Kiristoos isaati ergite Yesuus Kiristoos karaa ittiin Waaqayyo tokkicha sana beekan ta'uu isaanii fudhattaati immoo. Rakkoon qabu sanni qoy al tokko Waaqayyoon barsiisuuf ergaman hundi isaanii iyyuu kanaafuu galatoome ayyee maafi namanu ani abbaanii beekaa bara. Galatoome akkas taanaa maarree musliimadhaati. Harka siiree beeraani kunoo. Abbaanii beekaani. Atomte mataan kee obboleessa ko.
Yesuus ergamaa Waaqayyoo isaatti amanaa siin jenna. Akkas taanaan ati obboleessa keenya ta'uuf dhiyaattee jirtaati. Ati obboleessa Yesuus jechuudhaati. Akkas taanaan abboommi Waaqayyoo jirta jechuudha. Tokkicha Waaqayyootti amantee Yesuus ergamaa ta'uu isaa ragaa baatee jirta. Dogoggoriin ati obboleessa Yesuus ta'uu hin dandeessu. Okay, warri abboommi Waaqayyoo godhan obbolaa kooti, obboleessa kooti, obboleettii kooti jedhe Yesuus. Maaliif? Hin dandeessu ati obboleessa Yesuus ta'uu. Taniin ranuu laaddameessin. Okay, gatinaa deebistee jirta. Kanaafuu ati Waaqa Yesuusin ergee kan immoo Yesuus isa ergame waaqessita. Ayyee na gaafatta tole. Yesuus ergamaa akka ta'e na deebistee jirta. Kanaafuu ati Yesuus isa ergame immoo Waaqayyo isa ergee waaqessita. Ani moo? Gooftaa Yesuusin waaqessan. Gooftaa Yesuusin fayyisaa lubbuu koo jireenya bara baraa godhadhe. Thank you very good. Amen. Yesuus isa ergame immoo Waaqayyo isa ergee waaqessitaan jedhe. Gooftaa Yesuusin wasan jedhe gurri kee dhagaamini. Afaan Oromooti. Okay, kanaafuu ati ergamaa waaqessitaa jechuudha. Akka isaan akka macaafaatti akka Wangeela Yohaannis boqonnaa 17 lakkoofsa 3tti Waaqayyo tokkicha dhugaan qofti akka jiru dubbata. Ani ni beeka keessiisa. Akka inni ergame maaliif akka inni ergame ni beeka waan ta'eef. Akkaataatti ergame hin jenne bakka kanarratti kan jedhu. Si Waaqayyo isa tokkicha isa dhugaa Yesuus Kiristoos isatti ergites beekuun isaanii jireenya bara baraateedha. Yesuus ergamuu isaanii fudhataati. Miti. Tole. Yesuus akka ergame fudhatta miti ergamaa ta'uusaa akka caaffata kanaatti. Ni beeka ergamee dhufuusaa ni beeka. Maaliif akka hin ergamne? Ani kan siin jedhe isa ergame moo isa erge waaqessitaan siin jedhe bara. Nama gaafattee dabartee gaaffii kana sii deebisee darbeera. Maaf akka Abbaa isa waaqessitu natti miti. Isa ergu isa ergame waaqeffattaa. Aboo ati sila gaafatamee deebisee darbeeraan siin jedhe. Haasaa tokko irra deebii al tokko rakkoon qabu waan isuma jette sun irra deebii. Isa erge moo isa ergame waaqeffattaati. Gooftaa Yesuus isa mootii waaqaaf lafaa ta'e arfii du'a cabsee. Mootiin jedhu isa ergame jedhama. Bakka kanatti isa ergame jedha. Isa ati ergite sanis jedha. Isa ergame kana moo isa erge waaqessitaan siin jedha. Haga hammaatti dachi hardee lafa kanarra jiraannu keessa kan du'a cabsee ka'e Gooftaa Yesuus qofa. Si galee? Lakki du'a cabsee siin kaane Waaqayyotu du'a isa kaaseedha macaafni al tokko baay'ee gaariidha tole. Isatti hin deemna booda. Isa erge moo isa ergame waaqessitaan siin jedhan. Maal gaafa nannee bitaa obboleessa Islaam maal taatee? Yookiin isa erge yookiin isa ergame jedhi ka asitti koo jannata yookiin immoo jireenya bara baraa kan nama argamsiisu koo Waaqayyo baree jira lafa keessatti. Inni Gooftaa Yesuus yeroo malee jireenya argachuu hin dandeessu. Akkana hin jedhu. Ana nyaatu maanni garuu afaan Oromoo dubbistoo maaltu ija sitti qabee haadhoo. Waan ati jettu kana hin jedhu siin jedhe maaliif yaada mataa kee odeessitati. Ani yaada mataa koo irraa sitti himaan jiru garuu waan macaafni kee jedhu siin jechaa jira. Kan macaafa didaa jirta. Jireenyi Gooftaa Yesuusiin hin jedhu. Haa ta'u inni rakkoon qabu argamtoonni hundi isaanii iyyuu karaadha dhugaadha jireenyadha. Isa siin hin jenneen. Waaqayyo isa ergesu immoo Yesuus isa ergame waaqessitaan siin jedhe bakka kanarra. Inni fayyadamu ergamtoota dhugaa warra karaadha dhugaa jedhamsanan keessa kan harfi du'aa cabsee ka'e tokko naa kenna. Waa'ee du'aa ka'uu yoo si gaafadhan yoo hin deebisu jettee hin deebisu jedhee nama biraan gaafadha. Waaqayyo isa erge moo isa ergame waaqessitaan. Ustaaz Ahmad deebitanii? Deeqaa lama qofan eegaa. Gaaffii kun harkaa fuudhi karaa dura namba Islaam. Gaaffii deebisiitiin si harkaa fuudha ka maal osoo hin deebisiin maalan si harkaa fuudhan. Isa erge moo isa ergame waaqessitaan siin jedhe. Ani Gooftaa Yesuusiin waaqessaa siin jedhe. Ergamaa waaqessitaati. Ergamaa miti inni waaqa. Tole ergamaa isa Waaqayyo erge jedha inni bakka kanatti. Kanaan amma macaafarraa si dubbise. Ilaal bartee Islaam. Daqiiqa lama na eegi. Waanan baruu qabu lakki hin barre homaayyuu. Wangeela diddee. Inni ibsaa daqiiqa lama na eegi akka nama machaa hin godhatu malee. Ibsan barbaadu hin barbaadu naan ibsiin naa galee jira maal afaan Oromoo si caalan beeku na caalan beektooti maal. Bakka isa immoo nama biraa wajjin lafan lafi. Maafan lafan lafati dhugaa macaafa fudhadhu malee. Macaafa fudhadhu. Macaafa fudhadhu.
Islam dhiisii dhugaa waaqa akka gootu nama biraa wajjinaa seeshi ani kaan agarsiis biraa deemuu naa malee Didi maaf kana nagaatu maal taate ila waggaari al tokko na dhaggeeffadhu ila si waaqayyo isa tokkicha isa dhugaa jedha laas bakka kanatti Yesuus Kiristoosin isatti ergites jedha isa eenyu erge isa waaqayyo inni tokkichi inni dhugaa erge sun kana beekuun jireenya bara baraateedha ati isa erge kana moo isa ergame kana waaqessitaan sin jedhe bar short and brief waaqayyo abbaas ni beekaa sin jedheera gooftaa Yesuus isa akkamitti akka inni ergame ni beekaa sin jedhe lakki anamma waaqayyo gooftaa Yesuus isa ergemo isa ergemo isa kana waaqeffattaati isa eenyu waaqessita eenyuuf sagadda eenyutti kadhateessa nagaan daabulaa gaaffii sindaa qabre gaafficha argachuu dandeenye falmina ofirraa na geggeessitanii chaa'oo nagaan daabulaa falmiin ofirraa sin geggeessine rakkoon qabu maal ture gaaffiin kee gaafadhu ayyee yoo carraa naa laattaniif galatoomaa ustaas viidiyoolee irratti hojjedheen ture argitanii naa deebistu dheenii yaada akka carraa immoo ergadheen naanna seensistanii ani gaaffii ani qabu quraana keessaas haa ta'u hadiisa keessaa bakka tokkotti jechaa yookaan qaalii be qaaliidhaanii hallaan ani waaqa keessanii na waaqessaa ka jedhu jira yoo jiraate ragaa naa kenna. Tole ayyee quraana baasii siifaa fidoo ishee itti sii mul'isiif iskiriin irratti qabiiti. Maalota yeroo tokko naan eeyyamtanii gaaffiin qabaachumaanii gara amantaatti hin deebi'a. Eshi gaaffii qoo ishiin gaafattaati isa keessummeessinaa giiftii koo furtuu. Oo. Si keessummeessinaadha koo ishii xiqqooma isheen eegaadha koo. Boqonnaa 20 mitiire. Baasiif. Afaan Oromoo maal sirsiisa? Afaan Oromoo mul'isa eeywa. Afaan isaa boqonnaa isaa. Miyuutii irra qaba irra jirta. Suuraa xaahaa. Agak ada. Rabbi jechaadha. Halas hin gaafata jecha hallaa jedhu. Allah kan jedhu barbaadde. Okay. Rabbi jechuun maal jechuudha? Rabbi jechuudha. Kan beeku gara akka beekutti rabbi jechuun waa jira dhuma fara. Aywa. Ayyeeffalee rakkoon ta'e. Allah jechuun Laa dogoorte shayyo. Allah jechuun beeyta. Ani sina sagada kan jira. Isa sii fidaa jirra. Na eegda sumaan kun amma sii fidaa eegi. Maaliif? Akkasumaan na eegi siif hin fidaa. Translator fi ustaz sanuma isaa baasuu fe. Simma waan sun ilaalee. Dinas. Ahí al toco. Network kira.